bag naga hangar YouTube channel gurbatiin onnee gammoojjii dhuftan platformii social media hunda irratti iyyuu gurbatiin onnee gammoojjii jettanii search gootanii argattu FB Telegram WhatsApp Instagram TikTok YouTube irra hunda hin jirra namoonni maaliif si deeggaruu didu maaliif osomaatini yaada kalaqaa kana dura ardii irra hin jirre qabattee gaafa dhuftee jirtu namoonni sin deeggaraniif gurra sin erganiif argitee itti ta'eefi seenaa namoota milkaa'anii hedduu irratti Harry Potter ifa ta'uu mala barsiistuu kitaabaa namoonni jalqaba irratti hin hubanne kitaaba akkamii akkasiin qabattee gufte yaada kitaaba san keessa jiru eenyullee si huban financially namni si deeggare hin turre akkasumas ammoo namni gurra isii kenneetiin promotion isii dalaga hin turre garuu waggaa muraasa booda waan itti ciccitee itti adeemte Harry Potteriin irraa biliyeenara intaloota kitaaba irraa qofa billions of dollars argatan keessaa ishiin tokko Harry Potter kitaaba ishii deemaa dubbisa akkasumas namoota kalaqarra hirmaatan akka Steve Jobs ifa ta'uu mala Bill Gates ifa ta'uu mala Elon Musk ifa ta'uu mala eenyullee jalqabarra hin hubatuun sababni isaa maal ta'e namoonni gaafaati aayidiyaa haarawaa qabattee guftu jalqabarra tuumaa si deeggaruun barbaadan tokkoffaa gaafa kamiin si deeggaruu jalqabu gaafa atiin jijjiirama ifee mul'atu wayii agarsiisaa dhufuu jalqabde uffata kan kee isa maallaqni hin binne ta'uu mala foon kan kee jechaa qaba gaafa atiin qaama kan kee irratti jijjiirama fidaa dhuftu tokkoffaa namoonni attentionii si kennuu eegalan gurra si ergisuu jalqaban waa'ee kan kee iddoo ta'an hundattuuyyuu nama biraa waliin haasa'uu jalqabu waaw inni bar jijjiirama qaama isaa irratti fidaa jira akkasumas ammoo yaada bareedaa yaada biizinasii haarawaa qabatee dhufeera jedhaa hin haasa'an argee achi booda haasofni suni transfer ta'aa hin daddarbaa gaafii si deeggaruu mala lammaffaa financially jijjiirama xiqqoollee ta'uu mala whatever it is yaada business idea in billions of dollars jijjiiramu qabattee dhuftee dirqama taa'uun qabdu haga maallaqa wayii argattuuf waan qabduun gaafaati eegalte waan xiqqoo harkaa qabduun gara maarkeetti gaafaati seente carraawwan jiran hundaayyuu xuuxxee itti fayyadamuu yoo eegalte namoonni xiyyeeffannoo si kennuu eegalan namoonni si caqasuu eegalan gaafa san sadaffaa maal inni gaafa atiin jijjiirama ilaalchaa fidde ilaalcha jechuun akkam beektaa namni wayii hin milkooftu itti dhiisuu yoo siin jedhe nama itti dhiisuu yoo ta'e eenyullee siin caqasu eenyullee yeroo siin kennu garuu ati nama abadan abdiin kutan nama didee jiru nama waan itti amanisan osoo galmaan hin gahin duuba hin deebine yoo taate namni hundinuu si caqasa. Everybody will sit and listen to your idea. Kanaafuu haga namoonni dhufaniitiin si deeggaran hin eegin waan harkaa qabdu eegan whatever it is maallaqa xiqqoo yoo harkaa qabaatte magaalaatti jirtu san keessa namoonni qabeenya qaban jiru biiliyoonara ta'uu mala miiliyoonara ta'uu mala kalaqarratti dhaabbatoonni dalagan jiru dhaabbata NGO ta'uu mala kafee illee haa ta'u deemi namoota sanii haasofsiisa maal jedhama hin haasa'iin iddoo geette hundattuu uumama jedhama. No man, xiqqoo haasa'e iddoo geette hundattuu waan xiqqoo wayii haasa'e waan akkamii akka dalagaa jirtu dandeettii akkamii akka qabdu nama bira geette hundattuu itti hin beektuu yookaan namoota ati waan san itti maartu keessaa namni tokkochiin poozitiiv tiinkarii ta'uu mala namni tokkochiin yaada gaarii nama qabu ta'uu mala namni 99 noo namoota jedhan keessaa ati galman geettu siin jedhan keessaa ta'uu mala garuu namni tokko wayii steepii joornii ittiin saksiis taatu beeku ta'uu mala neetwoorkii nama si mijeessu ta'uu mala or faayinaanshaali nama si deeggaru ta'uu mala kanaafuu iddoo geette hundattuu yeroo buna dhuguuf iddoo wayiteettu yeroo nyaata nyaachuuf deemtu yeroo dhaabbata wayii keessatti nama wayitiin nama haaraa wal bartu ani waan akkana irratti dalaga jedhi baqa waan dalagdu san diippilii ittiin himin garuu ammoo waan dalagdu san itti himi kalaqarra yoo ta'e waan kalaqarratti dalaga kalaqa akkana chemical engineering ta'uu mala akkasumas ammoo artificial intelligence ta'uu mala whatever it is itti himi xiqqoo itti haasa'e achi booda namni sun karaa sii banuu mala guddina kan keessa si geessuu mala oo riqicha sii ta'uu mala xiqqoo haasa'e iddoo geette hundattuuyyuu xiqqoo achi